nama gaarii ta'uun barbaada waan ta'eef nama waan gaariidhaaf boo'u baay'ee garaana nyaatu. Anis nama gaarii waaqayyo tokkichaadha. Akka namaatitti garuu waan gaariin namaaf yaada, waan gaariin hoggaa namaaf ta'e hedduun itti gammada. Kanaafan ijoollee dargaggoota ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan. Nagaan koo bakkuma jirtanitti isin akka qabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattan baga eegamtan baga sa'a kana eegdanii egaa ka deebine walitti dhufneerras viidiyoo haarawaadhaan. Egaa ka chaayinaala kanarratti warroonni yaada qabdan soggaa jiraattan warroonni immoo iyyuu gaariidhaan soggaa raattan yaada keessan saanduqa koomentii jalatti na barreessuun dagatina isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a viidiyoo adda ta'e tokko egaa ji'oota kana lamaan ijoolleen wantaatoo kan hin dargaggoota gaarii kan jedhu guyyaa samoona kana simannaa adda ta'e irra jira. Guyyaa har'aa hedduu kan namatti tolu simannaa addaati irra jiran simannaan hedduu baay'een ittiin boonudha. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf duraan ji'oota kana keessa ji'oota lamaan kana ani boo'anan xumura jechuudha. Hojii dargaggoonni kunniin suusii akkamii keessaa kan bahanii wantoonni isaan achi keessatti tanaan dura raawwachaa turan hoggaa boo'anii dubbatan baay'ee natti dhaga'ama. Baay'een nan bu'a jechuudha. Namoota wajjin iyyuu waliif tekstii godhuu waan akkasii ji'oota kana lamaan hin danda'u jechuudha. Baay'een hordofa guyyaa hundaayyuu nda'uun hoggaa kana baay'ee hordofaan jiru. Sababbiin isaa maaliin nama gaarii ta'uun barbaada waan ta'eef nama waan gaariidhaaf boo'u baay'ee garaana nyaatu. Anis nama gaarii waaqayyo tokkichaadha. Akka namaatitti garuu waan gaariin namaaf yaada, waan gaariin hoggaa namaaf ta'e hedduun itti gammada. Kanaafan ijoollee dargaggoota dhiira haa ta'u shamara haa ta'u yoo isaan suusii adda addaatirra yoo isaan hannarra yoo isaan badiirra deebi'anii cubbuu ofii himatan baay'een boo'a. Maaliif nama gaariin ta'uudhaaf xaara waan ta'eef nama gaarii ta'e san hoggaan argu keessi koo baay'ee waan gammadurraa kan ka'een boo'a jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko maal jedhanii kara san deemanii akkanatti ijoollee dargaggoota sossobee waan akkanaatitti qarshii kennee fi waan akkasii jechuu danda'anii kun kan warra wallaaltotaati. Walumaa galatti yaada kana baay'ee irratti dubbachuun barbaadu. Sababbiin isaa namni suni cubbuurraa bilisa ta'ee, suusirraa bilisa ta'ee, hannarraa bilisa ta'ee, barandaa taa'ee namarratti tufuurraa bilisa ta'ee ol deebi'ee haadha ofiitii abboomamee gizee dhanuu alaa galee haati isaa manatti ol deebitee boqattee ciisu jechuun iyyuu gatii guddaadha. Kanaafiyyuu nama hundaan immoo akka koo yaadee jechuun dandeessu yeroo baay'ee shamarranni keenya tokko irratti waan adda addaa qoosuudhaaf hoggaan foggoraadhaan waan akkasii inni dhiyeessu homaa rakkoon qabu. Sababbiin simanne waan ta'eef nama muraasatu simate. Kanaafiyyuu walumaa galatti dargaggoota gaarii ji'oota lama kana lamaan barachaa jiranii hedduun itti gammada'an jechuudha. Baay'een hordofa. Isa keessaa naman dagachuu hin dandeenye hoggaa ta'e hoggaa sadeen baranaa mucaa dargaggeessa tokko yoomuu keessa kootii waan baduu hin dandeenye jiraate tanan baay'eenni ragaa baay'ee bahanii waa baay'ee dubbatanii waan laphee nama cabsu waan nama boochisu hunda dubbataniiranii garuu mucaan sun maal jedhee mucaan sun dargaggeessadha mucaa dhiiradha jechuudha. Maal jedhee wanti jechi isaa addaan natti ta'e madrakirra bahee na hammadhu jedheen. Maaliif jennaan erga hammatamee turee jira. Minaalbaata tarii haati koo yoon barandaatti kufe du'i cabinaan jecha daggaftee yoo ol nagalchiteen alatti erga namaan hammatame turee jira. Sababbiin isaa ani sijaaran xuuxaa. Ani haraqeen dhugaa. Ani suusii adda addaa keessa waan hin jiruuf nan ajaa'a. Nama ajaa'u kana namni ofitti hissiksu waan ta'eef ani naman ajaa'u waan hin ta'eef namni na simatu waan hin jirreef namni na hammate hin jiru. Waggoota kana hunda biddeessa haanirra naa godhamee tanan biddeen nyaadhee baha mana haadha kootitii. Achiin booda haadha koo dhiisii namni tokko na hammatee hin beeku. Kanaafiyyuu waan biraa homaan barbaadu. Ani qabeenyin immoo iyyuu amma asitti kennu laatarii ishii sijaaraa sana ishii takka ittiin kiisii keessaa qaba. Ishii tana hodhu ana garuu na hammadhu jedheen. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo san jechuudha. Tarii namni tokko laphee keessan tuquu danda'a.
viidiyoo san irra deddeebi'ee ilaaletan irra deddeebi'ee boo'e. Namni waan nama bochisu ni filatu. Namni oduma waa feete namni waan isa gammachiisu filata. Namumti fe'ee bakkuma feete yoggaa deemte laata waan isa gammachiisu waan sammuu isa haaromsu filata. Ani garuu viidiyoo mucaasanii irra deddeebi'een dhaggeeffadhu akkasuma ammumaan dhaggeeffadhu nan boo'aa jechuudha. Keessa koo tuqe. Namoonni akkanaa kun namoonni jaalalli isaanitti birqii ta'ee garuu hidhamanii too hiikamuu dadhaban kun yoo fayyanii anaaf isin waan nu aarsu tokko hin qaba jedheetu yaadu. Akkuma argitan dargaggoota gaarii masqalii yoo ofirraa qabaate masqaliin irraan kutamu. Garuu suusirraa akka bilisa bahuudha kan itti himamu. Akkasuma amantaa musliimaa keessallee haa ta'u. Musliimummaa kara Protestaantii kootu hin jedhu. Amantuma san keessatti ati suusin cubbuudha. Dhuguun, jibbuun, arrabsuun, wanta adda addaa dalaguun cubbuudha jedhee meetuma cubbuun sun itti himamee amantuma ofii san keessatti deebi'ee gala. Namoota baay'ee yoo argitan ta'e jechuudha. Yoo abbaan fedhii ofiitiin ani karaan kun naaf galee jira. Namoonni kun ijoollee shamarree keenya iyyuu biyya Arabaa keessatti kunoo yoo barbaadan kaleessa faarfatanii har'a deebi'anii too kan biraa wanni dhumiti. Inni garuu suusii san keessa lafa caatii qabatee too hurufa taa'ee aduu fi roobni isarratti gadi bu'ee akka nama zarii hin qabne ta'ee barandaa sanii ka'ee kabajaa argatee too nama walitti makamee too jiraadhe jedhee gammade yoo itti bule nama rakkisu kun nama gammachiisa malee. Garuu dargaggoota gaarii keessatti amantaa tokko keessaa koottu amantaa kana filadhu ati itti seeni kun sirriidha jedhamee too hin barsiifamu argaa jirtan liivii darba ijaa ta'e fuyyuu jechuudha. Baay'een itti gammada kanarratti. Sababbiin isaa ani kanan barbaadu nama gaarii akkuma dura dubbachaa ture nama gaariin ta'uu barbaada waan ta'eef nama gaarii ta'u baay'een hawwa baay'een jaaladha. Ani yeroo hundaayyuu nama dhuunfaa wajjin jiraadhurra rigid nama dhuunfatti wajjin jiraadhu na barbaachisa nama gaarii ta'u. Garuu kadhannaa koo keessatti yaa Waaqayyo ollaa gaarii naa kenni. Naannoon ani itti jiraadhu naannoo nama namaaf yaadu nama saba ofiitiif yaadu nama obbira darbeetoo namni nama ta'uu isaatiif nama jaalatu ollaa koo godhi jedhee kana hunda Waaqa koo kadhadha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waaqayyo simmoyyuu na arga jedhee tanan yaada. Miti nama dhuunfaa wajjin jiraattu dhiisite jechuudha. Haati sun ilmi ishii hoggaa jijjiiramee fi mana ishiitti ol deebi'ee kanuma samoona waa'ee mucaa yuunivarsiitiidhaa baratee bahee sana hoggaa laallee jechuudha. Kunis akkasumaadha. Amma fakkeenya hoggaan ani galee haati tokko gizee baay'ee waa'ee haadhati ijoolleen kun kan ragaa baatu. Nuyi namni haadha jaalannu namni haadha faarsinu ijoolleen kun fayyanii mana haadhatitti hoggaa ol deebi'an waan nu jibbisiisu tokko hin qabu itti gammanna malee jechuudha. Kanaafiyyuu ani baay'een itti gammada. Sababbiin isaa amantaa kana dhiisii karaa amantaa kanaa koottu kan jedhu miti dargaggoota gaarii jechuudha. Amantuma keessa jirtu sanitti cubbuu ta'uu sitti himameeti. Ati wanti gootu yoo ati ejjummaa dalagdu ta'e ejjummaa cubbuu akka ta'e sitti himameeti. Amantuma keessan keessatti akka ati wangeelas ta'u quraanas ta'u dubbifattee ati akka deebitee yoo salaatuun barbaachise salaata keetitti yoo mooyyuu qiddaasee dhaabbattee qaddasiisuu ta'e kara qiddaasee dhaabbattee qaddasiisuutti akka deebitu kan si gorfamuudha malee yookaan ati dirqama amantaa kana akka fudhattuuf miti. Kanaafan dargaggoota gaarii jaaladha. Amantuma qabansanitti cimanii akka dhaabbatan barsiisa. Kanaafan dargaggoota gaarii hedduu natti tolu. Cubbuurraa deebi'an, badiirraa deebi'an, nama jibbuurraa deebi'an, suusii adda addaa galgala deemanii mana cabbaraatitti. Dubartii jeequrraa, dubartii waan addaati irratti gorsuurraa gaariitti deebi'anii obboleettii isaanii badaa keessa jirtullee gaariitti deebisanii ta'eef jechuudha. Ijoolleen ragaa baatu bar haati koo akkanatti bishaan fudhatee oole na barbaadutti haati koo kan cabdetu jira dhugaa dubbachuuf tokko erga suusii keessa ture mana hoggaa 30 ta'ee jira. Hiriyoonni isaa fuutee dhalfattee jirti. Roonni isaa baratanii bakka gurguddaa gahanii jiran. Ani garuu mana qulqulleessan hojjedha. Mana barumsaa qulqulleessuun hojjedha. Bishaan na fudhatee deemee lukni kun na tarsa'e
jettee haati tokko yoo ragaa baatu mucaa waggaa 30 jechuudha. Silaa haadhaa miti mana ofiitu nama qabateetu buluu danda'u ragaa kana fa'aatu iyyuu ba'e jechuudha. Gaafa ba'u garuu haadha sadhimimmaan waggaa 30 rabbishiidhaa lakkaa'ee namoonni baay'een qarshii galchanii fi haadha sanii akka manni ijaaramuuf godhanii haati sun nagaatti jiraatte mucaa sunillee akka suusii sanirraa deebi'amu ta'e jechuudha. Walumaa galatti kana waggaan jedhu amantaa san keessatti qarshii kennamaa jechuun miti yeroo baay'ee ilaalcha akkasii namni ni qaba. Amma fakkeenya warroonni miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti rakkinaaf bahani namoonni amantaa addaa keessa jiru nama sanni gargaaran rakkoo tokko hin qabu hawaasa kee gargaarte saba kee gargaarte waan ta'eef jechuudha. Waan addaatitti fudhachuun gaarii miti. Wanta hin taanetti fudhachuun gaarii miti. Yeroo baay'ee waan gaariitti hiikachuun gaariidha. Waan gaariittaa hiikannu namni tokko yoo waan kara gaariitti deeme wanti kun maali jennee waa adda baafachuun illee gaariidha. Arrabsuudhaan dura, jibbuudhaan dura, waan hin taane dubbachuun dura. Waan si jiraachisa. Ani isa gaarummaa godhus, ati isa jallaa gootus ni jiraata. Inda'um jechuudha lafa kanarratti namni waan gaarii hojjetu jireenyi isaa baay'ee xabbaabiidha yookaan walitti dhiphoo ta'e keessa darba. Bu'aa ceedanuu qaba. Namoonni inda'um jechuudha yeroo baay'ee waan jallummaa dalaganii waan lafti kun wal qixxaatamu. Sababbiin isaa lafutti tun lafa jalloo waan taateef iyyuu jechuudha. Garuu firdiin kee kam gaafa guyyaa dhumaati. Kan duuban deebi'eetoo guyyaa kana sirreeffadha jechuu hin dandeenye. Kan duuba deebi'ee tanan guyyaa kana waan gaariitti fidadha jechuu hin dandeenye. Guyyaa sun guyyaa dhumaati malee lafa kanatti waan feete dalagdee jiraachuu ni dandeessa. Waan feete dubbattee milkaa'uu ni dandeessa. Garuu milkaa'inni kee har'aa kun boru dhaloota keetiif waan gaarii miti. Dukkana, du'a, abaarsadha malee jechuudha. Kanaafiyyuu waxaatota yookaan dargaggoota gaarii hedduun jaaladha, hedduu natti tolu. Dhugaa dubbachuu baay'ee natti tolu. Maaliif sababbiin isaa bakka yoggaachi dhaqan dabbasaan isaanii nama jibbisiisa. Uffanni isaanii surreen isaanii irra gadi bu'ee nama fakkaatan bakka maaliif oolman isaanii nyaatan isaan suusii isaanii qabamanii odoo garaa duwwaatti lamaffaa odoo midhaan nyaatiin bulanii garuu daqiiqaa tokko sijaaraa dhabanii jiraachuu hin danda'an. Warroota akkasiitti warri baratu odoo laaltanii warroota gaarii miti. Warroota warra wajjin taa'u miti. Warroota siraatan taa'ee maatii ofii wajjin baratu miti. Warroonni dargaggoota gaarii deemaniitoo baratan ji'a kana lamaan ijoollee akka malee taatedha yeroo hundaayyuu jechuudha. Ijoollee warri maalifan uumame jedhanii isa abaaruu miti darbanii guyyaa dhaloota ofii haati abbaan obboleewwan of abaaranidha. Warroonni achi deemeetu barumsa kana baratu. Dhugaa dubbachuu fi ani gizee tokko abeen lafa kanaa ati barii gaarummaadha. Waaqa dhiisitan lafa kana yeroon galateeffadhu jira dhugaa dubbachuu. Odoo ati gaarii ta'uu baatte sila gaduun ni liqinfamnaa tureyyuu akka badii keenyatti. Kana fa'atu lafti kun baatee deema hagan jedhu irratti hin gahechuudha. Ji'a lama kana keessatti guyyaa 5 baratanii nama miliyoona meeqa baratan lakkaa'anii tilmaamuun baay'ee nama rakkisa jechuudha. Guyyaa 5 haga ji'a lamaa kana ittuma fufa dargaggoonni kun jechuudha. Andiraasha guutaniiti nama miliyoona irra kaawwamu yeroo tokkicha kan guyyaa 5 kana baratu. Kana keessaa ka gimmaashni illee ta'u of ni jijjiira. Of jijjiiree maatii ofii sammuu ofii gaafa jijjiiru maatiin ofiitillee jijjiirama. Meeqatuyyuu gaa'ila suusidhaan gaa'ila diigee haadha manaa gatiisatti baaste diigee ijoollee ofii diigee kanniinidha warri deemee baratu jechuudha. Warra bobba'ee hojjetee galuu miti warri achi deemee baratu. Kanaafuu nama aarsuun qabu. Waldaa dargaggoota deemanii barachuun nama aarsuun qabu yoo nuuf gale jechuudha. Of jijjiiruudha. Nama ta'uudha. Waatii gaafa ofii jijjiiramu maatii isaatiitu qabbana qaba waan ta'eef kanaadha. Icciitii biraa of keessatti hin qabu waldaa dargaggoota gaarii jechuudha. Kanaaf dargaggoota gaarii baay'een jaaladhaa baay'een kabaja. Waaqayyollee ji'oota kana lamaan dabarsee isaanii kennee kan seenan isaaniitti jijjiiramu, kan namummaan isaaniitti jijjiiramu, kan uffooyi maatiin isaaniitillee uffooyitti jedhan rabbiin haa godhu isiniin jedha. Viidiyoo koo guyyaa har'aa kan marrattan dhaabaa. Yaada yoo qabaattan qeeqasoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa firiidha. Wanna feetan hojjettan isinan keessummeessan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kaa aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii ga'a.